وبركاته. الشماهر كفوني وكبجمتوتا في هردفتوتين كينيا akkasumas drama babbareedaa qeessaa babbareedaa Oromootaan isinii hiikamutti akkas walitti dachaayu. Maqaan ishee tana Aayishaan jedhamti. Aayishaan poolisiidha. Aayishaan poolisii kun ammoo hattuu ishee duuba deemaara. Hattuun ishee duuba jiru kunini meeshaa ishee harkaa butuuf ture. Kun ammoo Fuwaadiin jedhama. Fuwaadi jaalallee osoo hin ta'iniini haadha manaa barbaachan deema. Intala fuudhee hin qabne waan hin ta'eetiin jedheefi Aayishaan ammoo akkuma argitan kana jalaa fiiddii hattuu san jala. Osoma fiidduu Fuwaadii walitti dhufan. Fuwaadi akka itti bilbilteetinii deemii intala uffata adii uffatteetti wayitii ishee qamisii adii uffatte saniini deemii dhiisisan fuudhii jettiin. Innis hin beeku, Aayishaanis waliin beekan. Aayishaanis dalagaa ofiitiif deemti. Fuwaadillee bakka akka'uun ishee isa ergite deema. Wagguu halkan kanatti inni hattuu kun ammoo dhufate ammallee deebi'atee duubatti hin deeffate. Fuwaad amma jechuun isii akka'uun ishee itti ergite saniin seetinii kottu bakka itti wal fuunu deemnaan ikaasii hidhadhaa jedhaan. Isheen illee nama waliin fariiqasii hojjetu waliin dalagan itti fakkaattee yallaa jettee walii deeman. Erga deemanii boodatti itti buuteetinii dhiifama jetteen. Si fuudhuu barbaada mattaawqaaf hin kee ol baasii jedheen. Mattaawqicha baaftee itti kennite. Fuwaaditti bakka kenniteen boodatti kun ammoo sheeqa isaaniiti kan hiikaa hidhu jecha. Maaliif narraa footee jetteen akka inni isii fuudhuuf deemaa beekaa hin jirtu iyyuu. Maal akka wantiyyaa wajjin dubbattaniittanii miti ati ishee akka wantiyyaa na ergite sanii miti jennaaniif lakki jetteen. Lakki jetteen. Maali jedhe jennaaniif akkas inni duuba jiru sun hattichi sun ammoo isima faanaa deemaara isima dhiyaara waan ta'eetiin jedhee ofirra garagaltee argiteetinii haa dhiifama jetteen jaalallee kiyya. Amma wal fuudhanii nikaa godhatanii hirmaallee fudhatanii gayyaa'an kunuutti itti jiraniyyuu kolfaa jedhaniin seeqadhaa jedhan. Inni seeqatu isin ammoo seeqachuutti hin jirta Aayishaan jecha. Fuwaad ammoo jechuun intala inni hin jaalanne waan ta'eetiin jedheefi jaalallee gammachuullee hin qabu. Sa'aatii ilaallataa gara dalagaa ofii deemuuf jecha. Waraqaa ragaa fudhatanii mattaawqaa fudhatanii deeman. Aayishaan ammoo poolisiidha. Akkuma jenne halaqaan ishee itti bilbila. Eerfoonii gurra keessaa qabdi. Eerfoonii qabdu irratti amma akka'uun isaa itti bilbilteetinii intalaa fuudhisiin jedhe saninii adagaa makiinaatti irra gaheetinii mana yaalaa jirtii jedha jettiin akka'uun. Deebisee mattaawqaa kanneen gaggamma wal fuudhaniitiin jedhan. Ani hin barbaadu iyyuu si hiikuu fedhaa jedheen ammumaan tana. Lakkansi hiikuu jettiin Aayishaan. Fuwaad ammoo lakkiin tasaasa'ee namni an fuudhuuf deemaaru ishee tanaa miti. Ishee biraati waan ta'eetiin jedheefiin nan hiikaa jedhan. Maal jedhaan sheekni isaanii lakki iddoo kana kan jiru nikaa hidhuu malee hiikuun hin jiru iyyuu. Kana waan ta'eetiin jedheefi dhiifama wajjin irra dhaabbadhu jedhan. Aayishaan ammoo namicha isii hattuu isii ariyaaru sawwaa argaattuu fi sodaattee kan jirti nan hiikinii jettiin. Inni amma faana jiru faanuma jira hin sodaataatti. Aayishaan asufi qabdee jaalallee kiyyaa maal taate akkamitti reefi maantalla isii kanaan jetteen Aayishaan. Lakki ganna dhiisii sin beekuyyuu nan beektuu jedhaan.